lo senti, già non si va. Oggi come bakkatti cabsitee taa'u dhistu qoya booma mana wannaa hin jigni. Bakkatti akkaataa cabsitee taa'u. Algaa kana lachu beetami osoo dhala. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessan baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jireenya keessan waan edda uumame argitanii jirtan. Viidiyoo argee viidiyoo kana akka waraabuuf naka kaasichaadha viidiyoo gaaddiseen gadhiisti argitanii tan jedhee yaada kabajamtoota hordoftoota keenya. Eda aariidhaan osoo hin taane abdii jalaa dhokachuuf jecha algaa ol qabee akkasitti algaan cabee jira bakka lamaan cabee jira algaan viidiyoo san irratti yoo agartanii jiraattan kabajamtoota hordoftoota keenya meeshaalee kagabbaaseef meeshaa qulqulleessuudhaan malee meeshaa manaa gadiyyaa nettee waakkattee jirti sunoota akka rakkoon jirtu waakkattee dhabattee sunoonni nagalcha hin jiru garuu meeshaan kee caccabee maandisa fidanii mismaara manaan ijaaran taate waan akkasiitiin itti gadi wanna godhanii viidiyoo irratti seeraaf heeraan mul'ata. Abdii jalaa dhokachuuf akka waan bakki itti dhokatan dhabamee jechaadha. Algaa jala seenuudhaaf anaa jedhu naarkaa ol fuudhamee garuu kutamee jettee kun illee qaawwa qabadhee akkasii rukutametti ni sobdi. Ana mala gaaddiseen beeka ooluuf ofuma fuutee caccabsiteerti. Algaa qofa ta'ee meeshaa biraallee kan caccabsitee kaan hin beeku ani laaluudhaaf deema kabajamtoota hordoftoota keenya nafaana tura kunoo isiin illee suma keessa jirti bakki dhadheertu hin jiru. Warra ollaallee asuma jira kabajamtoota hordoftoota keenya amma gaafachuudhaaf deema nafaana tura. Gaaddisee banime bani jedhe maasidhaa mitii bani jedhe maandisa fidee jira kame algaa naa tolchu ka algaatti caccabsite. Bani isin jedhaa jira bara. Bani isin jedhe ban algaa na jalaa caccabsite maandisatti fidadhee jira. In bantamuun bantu. Amma mana kana caccabsee haa ba'uu feetamu akkamiin? Wanni akkanaa kun sin baasuuti meeshaa caccabsitee jirtaa bansiisa boo. Laa bansi bani meeshaa kee ilaallachuu fedha. Yaa ki meeshaa sirreessine yaani anduraasite. La sirreessitee miree akkaataa waan inni ta'e arguu barbaada. Waan inni ta'e yaani xiqqoo si sodaatee wanna jala seenuuf akkaataa xiqqoo harkaa cabee sammaan isa finne sirreessine ati wannummaa yeroo wanti ciqichiqamu of dummaa. Laaluuf kaana. Danda'u mirga. Laa an ka jiru ati yaa ki wannummaa mataan ol seemaasi. Meeshaa kee ilaallachuu hin danda'u. Tayyib dhiisi mo'attiin tuqin jedhe hin tuquu jedhee miree yaa. Waasa siin ammallee kana meeshaa yaani sirraa'ee jira wanna ammallee sana fidee sirreessise. Algaa qofa moo doolaabaa fi tasiriyaan foona. Algaa sanuu guutuu miti wanna takkitti xiqqoo irraa wanna irraa wanna ta'e. Maa hajji asirraa bakka ga'ee kun eessaa ga'eeru viidiyoo argee jira viidiyoo siin gadhiiste. Tamaam isa sodaadhee algaa jira namni seenaa. Kanaafuu yoo nama barbaadu obboleessa kiyya. Tamaam amma algaan cabee erga cabee sirraahi waan biraa maaf fedhe. Awwanni fedhu ofii kiyyaa laaluu fedhe. Ofii kiyyaa oseenee ani wayi amma mu'attii fannisuuf deema wayi tuquuf deema hin tuqin jettanii dhiisee baramma isinii meeshaa kiyya kan nagaan jiru kan laaluudhaaf homaa rakkoon hin jiru. Qulqulleessuudhaaf gabbaasee maalidhaa abdii maraatee jira mu'attii waatti gooteerti jettee ka viidiyoo waraabaan arrabsitu wata akka rakkoon hin jiru sun wata akka aadiidha ana biratti. Amma wanni an barbaadu meeshaa kee ija kiyyaan laaluu barbaada. Kanuma hajji. Naa bansiisi. Gaaddise. Ban. Kan si bira jiraatu tokko. Album uummatuma akka walitti wal gamaa lakkuu isaa. Laa bani jedhe. Isa amma wata kan wannaan jiruuti. Hayyaa Gaaddise. Bani sin jiraan jiru. Atama gadde. Waa bantuuti yaa ki amma kunoo jammarteen. Isiin abantama hin bande ana basee yaa gadde ni kamuja sodaa. Dhagee maa sodaatti algaa caccabsuyyuu sodaanne ammaan. La sanii mi duuba deebi. Maali jedhee. Asuma ana basee. La dhageeffadhu maal laabsitaa miti. Lo senti, già non si va. Oggi come bakkatti cabsitee taa'u dhistu qoya booma mana wannaa hin jigni. Bakkatti akkaataa cabsitee taa'u. Algaa kana lachu beetami osoo dhala. La isiin na taa'u dhistu bakkatti cabsitee. Isii wanni si mul'itu jira osoo dhala. Na taa'u dhistu akkaataa cabsitee. Yaa kima amma wantaan galab eebbida nama bira dhoominto. Kana osoo algaa kana lachu beetami kabajaan kabasi jala bansiise osoo algaa kana. Ala wanni biraan jiru. Haa qulfii as keenya jedhin qulfii harka qabattee deemte. Qulfii mana harka qabattee gabbaate. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan keessa jira. Kutaa hirribaa jira.
walumaan laalla maaltu akka cabee jiru maaltu akka cabee jiru akkumaan caccabsitee qulfiilee fudhattee deemte kan wannaan jennee jechaadha. Asli osoo fudhachoolee dhaabattee hin tuqini maal jedhanii agarsiisanii naan wanni tuquu wayiitu hin jiru manuma daddaftee barbaadattee haa baatuudha malee waan biraatiin miti meeshaa bakka meeshaa eda itti cabsitee ana siilolee jennaan jalaa dhukachoo maal jettee meeshaa mana keessa cabsitee jirti maaltu akka cabe waliin ilaalnaan hordofaa. Akkuma argaa jirtan doolaamni naga jira cabeen jiru jechaadha akkuma agartanii maal tokko cabeeru argitanii jirtan fakkaata viidiyoo isii irratti kan dura meeshaa biraatii kunoo bakka balaan akkuma argaa jirtan kana kanillee yoo takka ta'een jiru kakalee gabbaaste kanaayyuu yaada nagamaan ol deebisanii ani kalimaayyuu naga qaba silaa osoo wajjin na waraabe gaariidha ture isii gargaarana fakkaate algaan ammoo cabee jira ittee isii mul'iste kana wanni biraa agarreen kabajamtoota hordoftoota keenya mee isin garsiisan hordofaa xiqqoo kayaknya akit tora abuna ta'uu didee jira ta'ullee waa isin garsiisuuf deema algaan cabe kunoo kana akkuma agartan jechaadha anillee laallee viidiyoo irratti arge malee taakkida yookaan dhugaa isaa adda baruu barbaada mee isaan akka cabe eessatti akka cabsite waliinuu laallaa algaan jala seenuuf jala dhokatan kana yoo ta'e isinummaanuu murteessaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya kana moonni kunniin kaa'eda gayyaasteeti laa ilaaha illallah laa ilaaha galatoom gaaddise galatoom gaaddise galatoom gaaddise wanni ol deebisaniif waan jiraan natti fakkaatu kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo laala wama xiqqoo caccabsee wanni cabeen jiru naan jedhe hajjiin illee jechaadha waan xiqqoo caccabee obboleessa kiyya maal jette mee rabbii jedhaatii namni akkamitti as jala seena dee kun naman seensaa kun naman seensaa mush isii yaa gana geettu farda tanaa miti daa'imni haadha dhalatee iyyuu hin seenu bakka kana haadha dhalatee isii farda haa gana ga'u kana dhiisaati kabajamtoota hordoftoota keenya isini yoo mudhata yaadame rabbii jedhaati amma kun amma laala kabajamtoota hordoftoota keenya laala gadhaameera waan gadhoofteertu illee haa wannaa ta'u hin malee mismaaraan tolchaniin amma mismaara laala mismaara alga tolchanii maandi safinneedha kunoo mallee cabama duraasanii kunoo bakka isiin dhoofteertu kunoo ta'a kan hamu isoota jiru kami isinii mul'isa kunoo bakki dhaameeru ni beessa kunoo as dhoofteerti jechaadha dhoofteenaan addaan qurxamee jira waan dhooftee hin beekun ol fuutee gad dhoofteerti malee bakka kana qabattee wannummaan sababni wannaa godhan jiru jechaadha wal kijibuun hin barbaachisu dhugaa walii himu malee kunillee tumaadha malee laala tumaadha kun akka eessaan isinii mul'isa yoo isinii mul'ataa laate kunillee cabaa tumaadha kunillee tumaatu akkana godhe kunillee tumanii inuuyyuu tumanii bullaa udidee jennaan laala ammallee waan biraa waan ragaa isi bahu laala xayyib eega kun isi ol fuutee harkaan qurxamee mismaaraan akkana naa tolchan kana hoo maaltu dhaye isinii mul'ata kun hoo maaltu dhaamee cabuu didee jennaan garana deebistee jechaadha kun as laala tana hoo xayyib bakki tunoo kunoo maal algaa kan akkasuma itti yaaddee cabsitee alhamdulillah meeshaan biraa naafee jira kabajamtoota hordoftoota keenya maali abbaan laallata akkuma jedhan sani halkanii kunooti yoo waa dubbadhu dubartii irratti uttaaltaa dubartii irratti akkas taataa
maal naan jedhaa turanii kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo baga garta kunoo waan xiqqoo cabeera naan jedha ajjiin waan xiqqoo viidiyoo irratti numaayyuu seeraan mul'ata akka nama asirra isin mul'isu kanaa miti viidiyoo isii irratti seeraan mul'ata wanni jedhu jiru kabajamtoota hordoftoota keenya. Kunoo kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartanii wanni dubbadhu jiru kunoo kun qomni namaa aga fedhe seena mee abbaan maan fedhee yoo taate sila kana ol fuudhee ka'eeti harka qurxameette viidiyoo isii seentanii walaaltanii jiraattan jecha kana na jala as jala dhokachuuf jecha ol fuudhee kun qurxamee jennaan kana qabattee as jala turtee booda yeroo hajjii waamu gadhiiste kijiba jecha kun algaa gabbaastee jirti durumaa isii yaanni isii kana gabbaasu jecha ana silola eegallaan yookaan allola eegallaa yookaan yeroo mafiraasha gabbaastu kana gabbaasu dadhabdee jennaan asumatti irra uttaaltee yookaan meeshaa wayiitiin kuttee caccabsitee firaasha sirra naa keettee viidiyoo akkuma isin waraabdee beekaa cabsee akka abdiin hin jenneefi jettee dursitee viidiyoo waraabdee hatantamaan akkasitti gadhiiste jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya baga gartanii kunoo akkuma gartan kana ajjiin illee garanumaan galatoomedhaan gaaddiseen illee haa galatoomtu ajjiin illee haa galatoomu. Wanni jedhamu wanti jiraare ajjiin illee maandii sanaa fidee mismaara itti naatumu jechuudha mismaara itti naatumu algaan kan mismaaraan tumanii kunoo akkuma agartani gaaddiseen illee agalatomtu baga naa caccabsite an kabajaadhaan irra buli jedhee siyoonnaa jedhee ennaan fuutee caccabsuun kan ka'e homaa miti kabajamtoota hordoftoota keenya baga gartan isiniin jira mee akkaataa itti cabsite isaan viidiyoo ofuma mee as waamee ganda isaaniiti isiin unnatti gadi hin baatu wannaadhaa mee nu hordofaa. Haji, mee akkaataa itti cabe haamtu gabbaa jedhin. Haji, abboo daa'ima waliin jirta jaartii harkaa qabdaate an balbala kan kee wanni tumuuf wayitu hin jiruuti. Namittiin gabbaatee afaan waan natti hin dubbattu hin tuquuti hin tuqinnaan jettee hin tuquuti. Ammuma gaafachoo barbaadaa daddaaf wanni isii wanna garaa hin jiru. Maa wanni hin taane? Maaliif hin taane amma? La mana rabshaa godhuu fi miti kiyya meeshaan sitti mudhatumi amma maandisa itti siifnee sii tolchine raanjittaa mi hajjatti illee na sobda maaltu naasirraa jedhe eenyuun naa bichisiiste isin maan naa bichisiiste manuma haa barbaadattu malee wannaa miti anama qulfii barbaada qulfii naa kenna beekaatii mi hajji wanni akkana jettuuf kalas nasir resi ka kalas sir resetemi nasir resi nabi tim barbado an mismara ni tinatun tani jinni tinatun tani namni alkani guya wonna jedu ti qulfile rana fur sitti mejira kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan qulfii fudhattee biraa yaate kunoo akkamiin isin mul'isan qulfiin dura keessa kanaan qollofatteerti yeroo hajjiin as galchu qulfii fudhattee keessaa baate na waliin hin dubbattu maal taati haa cufattu watakka wanni hangoon tokko iyyuu hin jiru jechaadha kun akkuma agartanii baga gartanii isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya kana nagaan nu tura teenna minyootiin illee fidee dhufee nagaumaan askutaan kun ka minyooti kalaas minyooti kennee jira wannummaan feete agaltu minyooti itti agaltu jedha abbaan feetan naxaaraa waan feetan minyootii fi gaaddisee tos keessa gal wal fixxee dhabaattee haadha of walitti gootee dhabaattee sunnaan ilaallatu jira dhimma kiyyaa miti amma anuu nagaa jiraachuu barbaada malee waan biraatii miti kana kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan naturaa gaaddiseen silaa gananatti quuftu waan quuftee jirechaadha waan isii quubsee jirechaadha biyya kana dubartiin tuqan dubartii tuxxee jennaan nam tokko sin dhiisan jechaadha kana nagaan naturaa sin jedhas